Paartiin KFO yookaan Koongireesiin Federaalistii Oromoo seera addunyaa duratti uummata Oromootiif gaafatamuu qaba jechuudha. Eeyyee gaafatamuu qaba. Kanuma dhugaan jirtu. Dargii itti aansee akkasumallee wayyaanee bira yaadig bira darbee bilisiginnaatti hafe hanga har'aa immoo qabeenyuma uummata Oromootii fi dhiiga ilmaan Oromootiin taphatu yoo taate malee keessafuu bara 2018 irraa kaasee hamma bara 2025 amma jirru kanatti saba Oromoo sossobaa waan hin jirreen soba uummata addaan qooduun hanga guyyaa har'aatti rakkoo Oromoo lakkaa'u malee gabrummaa Oromoo irratti harkisu yoo taate malee akka Oromoon duratti hin deemne gufuu ta'uu yoo taate malee waa tokkollee waan KFO'n uummata Oromootiif buuse gonkuma arginee hin beeknu. Kanaaf seeraan gaafatamuu qaban. Eeyyee seeraan gaafatamuu qaban. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'a kanan isiniif qooda. Mee namoonni paartii KFO deeggartanilleen anis isin waliin deeggaraa ture ammas deeggaraan jira. Garuu dhugaa jirtu gadi baafnee dubbannaa dhugaa jirtu irratti dubbannee dhugaa jirtu waliin deeggarree wajjin deemna jechuudha. Ifama naa godha namoonni mufattan jiraatu malta jechuudha. Waa'ee walgayii guyyaa afuriif isaan kana dura taa'aa turan jechuudha. Kan kaleessa sinimata asirratti namoonni hedduullee dheekkamtanii jirtan dhibbata kan hin dheekkamtan malee dhugaa jirtu dubbatu hin dhiifnu jechuudha. KFO'n waa tokko wanni isiin Oromoof goote gonkuma hin jiru. Yoo jiraate ta'e tokko lama jedhii gadi naa fidi. Ani immoo rakkoo isaan Oromoorraan gayan tokko lama sadii jedheen hamma 10 lakkaa'ee gadi siif baasa jechuudha. Sigalee gadi siif baasa jechuudha. KFO Jawaar Muhammad qabsaan yookaan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad KFO keessa jira jettanii yaadina bahee jira Jawaar Muhammad KFO keessa jechuudha. Osoma beekullee itti galee beeka wallaalee osoo hin tahini background isii waan isiin taatellee wallaalee osoo hin tahin Jawaar Muhammad gaafuma KFO seenuyyuu jechuudha. Osoma beekuu itti gale si galee osoma beekuu itti gale garuu yoo sirraayan nan sirreessa gara fuulduratti oofsisa. Saba kiyyaaniin tajaajila jee itti gale garuu amma harka dhiqatee keessaa bahee jira. Kana ragaan gaafa Norweeyitti artistii Umar Suleyman gaafii gaafatu deebisee jira Jawaar Muhammad deebisee jira jarana hin deebisne maaliif adda kute beektanii waan adda kuteef hin beektan si galee kanammoo namoonni siyaasa xiinxalu namoonni sammuu yaadu maaliif akka Jawaar Muhammad dhiise sirritti beeka sirritti bareechee beeka maaliif namoonni Jawaar Muhammaditti dhiyeenya qabu sirritti beeka Jawaar eefa mana hidhaatii bahe asii waan KFO jedhamu harka keessaa dhiqatee bahee jira na amanaa kan KFO namni olii gadi oofaa jiru Maraaraa Guddinaatii fi jaallan isaa qofa na amanaa kana Maraaraan Guddinaa amma umriilleen deemee jira siyaasan harkaa facaatee jirti waan Oromoo fayyadu tokko harkaan qabu waajjira isaa keessallee kan jirullee mootummaan hanga qabullee harkaa fudhate yaada ufii duraan silaa isaan qabatanii deemanillee aayidiyaa isaan qabatanii deeman hunda mootummaan harkaa fudhate kan ufii godhatee jira. So kanaaf uummanni Oromoo sobamuu hin qabuudha amma boodan. Uummanni Oromoo paartiin qaba jedhee paartii jala deemuu hin qabu. Hireen Oromoo fi Oromiyaa yeroo ammaa kanatti waboo qofa harka jirtu. Dulloota bara Haayila Sillaaseerraa dargiitti nu dabarsanii dargiirraa yaadigiitti nu dabarsanii yaadigiirraa gara bilisiginnaatti nu dabarsanii hanga har'aa sabbatuma haayyoo teenyatii fi sigalee kalooftaa abbaa keenyaa jalaa birrii guuraa jiran. Guyyaa tokko gaafa rakkoon uummata kanarra geessu gadi banii beeksisa baasuun maal faayidaa qaba? Qaamaan achitti argamanii rakkoo uummataa sayyoo ofirratti hin fudhanne hamma dandamu mootummaa irratti maa dhiibbaan goone? Dhiibban isaan uummataaf jedhanii Oromoof jedhanii yookaan saba isaaniitiif jedhanii Oromiyaaf jedhanii godhan tokko hin jiru tokko sigalee qabsaanii eeyyee qabsaayan Baqqalaa Garbaa keessaa bahee jira ilma sabaati. Jawaar Muhammad keessaa bahee jira paartii KFO ilma sabaati. Argeet ilaal hayyuun nama sabaaf qabsaa'uun akkasi jechuudha sigalee. Paartii KFO barkan hundeesse hin beeknanu eenyu akka ta'e paartii KFO sigalee duraan maal akka isiin turte hin beekama jechuudha. So kanaaf waan mo'atu hin dandeenye namni bishaan daakee keessaa ba'uu hin dandeenyetti
uf gadi hin dhiisee bishaan hin daaka jedhee hin deemu. Namni bishaan daakkii hin beekne bishaan daakee keessaa ba'uu eega hin dandeenye bishaan hin seenu. Eega bishaan seene immoo keessaa na baasii jedhanii nama nagaa jirullee dirreerraa harkisanii fidanii taaba godhuun gaarii miti jechuudha. So kanaaf paartiin KFO gaafatamuu qabdi, eeyyee gaafatamuu qabdi. Yoo hin gaafatamne maqaa Oromoo himatuu dhiiftee paartiin maantunu diigamuu qabdi guutumattu jechuudha. Akka kana dura Kamaal Galchuu bar Kamaal Galchuu san argitanii namni gantuu jaanii dhugaa rabbiinaaf ta'an maaliif jedha eega Oromoon taane wanni takka dhaabdee eega Oromoof hin taane si galee eega Oromoo faayidaa hin qabne Oromollee haa ta'u baattu sabuma kan kee kan ati nan qabsaaf jettee keessaa baate san eega wanni sun saba kan keetiif hin ta'in maal faayidaa sii qabare diiguu san turra caalaa bar dhugaa rabbii dandeessee yoo karatti deebisuu dandeesse dandeessee yoo gara fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeesse dandeessee yoo rakkoo saba saniitiin hiikuu dandeessa ta'ee si galee aayidiyaa akkasii yoo qabaatte itis okkee rakkoo hin qabu uummannis waanuma rakkoo isaa irraa hiikuu barbaada. Bakkuma yaada isaa bilisaan itti ibsatu barbaada. Bakka gaafiin isaa itti deebii argatuuf barbaada. Uummanni bakka yaadni isaa itti furmaata argatu barbaada. Nageenya barbaada. Bakka itti boqonnaa fudhatu barbaada. Si galee yoo gara fuulduratti tarkaanfachiisuu hin dandeenye, yoo saba keetiif deebii ittiin deebisuu hin dandeenye, yoo saba kan keessatti wal dhageettiin hin jiraanne, keessoo isii yoo nageenyi hin jiraanne, furmaanni ummata sanii yoo isaan harka yookaan paartii san keessaa hin argamu ta'e akkuma Kamaal Galchuu sanitti diiguu wayyaa. Si galee Kamaal Galchuu bar paartii meeqa jaaree bar ni beekna. Paartii meeqa jaaree keessaa ba'e hunda ABO keessa seene keessaa ba'e. KFO seene keessaa ba'e. Paartii biraa BBO moo maal jedhee jaare. Sunilleen hin taane alaabaa kophaa qaba bar Kamaal Galchuu. Paartiin isaanii alaabaa kophaa qabdi. Dhugaa rabbii diigee macarrashaa bilisiginnaa galee jedhan. Dhuma kana immoo bilisiginnaa galuu fi galuu dhabuu isaa wanni beekamu hin jiru. Eega gaafa kursii irratti wal lolaniiti argeeti keessaa bahee gara deemeen beekan. Mootummaa waliin jira jedhamee yaadama garuu gara inni jirullee hin beeku. Kamaal Galchuu hangammaa dhiyoo tana qofa ol bahee barreeffama tokko poostii godheessan malee hin agarreen. So kanaaf yoo saba keen fayyanne haala saniin diiganii biraa deemuutu gaariidha. Maal jedhana wayyaanee waggaa 20 meeqa biyya kana qabattee biyya kana bulchaa turte. Hammana guutuu ummatuma keenyaan paartii teessanii deeggaraa paartii teessanii maal godhaa jedhanii nuun gowwoomsaa turan. Nu bilisoomsiti jennee saba keenya bilisoomsiti jennee bilisiginnaatu dhufe gaa. Jawaar Mahammadilleen dhufee KFO seene. Iyyinee biyya iyyisiifnee biyya bilisoomsina jedhanii Arsii, Shawaa, Harargee, Baalee bakka hin deemin hin qaban. Ummata keenya waan isaan qaban sabbata rammaa godhan. Si galee dhugaa rabbii waan haati teenya sabbata jalatti hin deemtee ilmoo ofii ittiin barsiifattu irraa godhan. Duwwaa godhan. Si galee duwwaa godhan. Sanirraa ka'eeti jechuudha mootummaan argee gamaan gamana laalee bitaa laalee mirga laalee si galee paartii matanaayyuu walitti daammacee bilisiginnaa jeen ida'amu kootaa ida'amaa jeen hunda paartii hunda galeessa kan ta'e ida'amu jee kana fide jechuudha. Dhugaa rabbii gaafa duraa hin jiru. Eeguma isaa wal loluu eegalanii wal nyaatuu eegalanii bar wal lolli kun qe'een nu keessa ka'e. Qe'een nu keessa ka'e. Abiyyiin Jawaarfaatti ka'uun qe'een nu keessa ka'e. Qe'ee Oromoo keessaa ka'e. Dhugaa jirtu walitti himnaa KFO fi ABO irraa madde. Gaafa ABO fi KFO walgayii ta'anii kursii irratti wal lolan. Kamaal Galchuu ani kursii hangana ja'a. Akkamittiin hangana ani umriin isiniin caala jaan Daawit Ibsaa naatu qabsoo keessa isin dura turee jaan Maraaraa Guddinallee yoo taate naatu isinirra jira beekumsallee naatu isinirra qabaa jaan kursii irratti wal qaban gaa. Wal qaban mootummaan bitaa laalee mirga laaleetuma wanni tun amma eega wal nyaatu eegalte 91 nuti deebisuu deemti waamaana nu harka seene tanaa nu harkaa fuudhuu deemtii mijeeti seera isaa san cafallaqu fide gaa. Ida'amu jeen dammar jeemboo walitti isaan dammareegaa hin fudhannuu jedhanii gaamma takka deebanii argitanii laal fojoloo baga fudhatuu diddansa fudhatuu diduun keessan gaariidha. Garuu immoo
bara bara waan Oromoon bilisoomsine akka Jawaar Mohaammed kanatti keessaa futtuq janii keessaa paartii masanuu facaasuudha. Paartii makaafaa jamtu sanuu dhugaa rabbii mootummaa yoo nu dhagatee mootummaa yoo saba isaa dhagatee an osoo paartii kaafaa'oo tana guutuu guututti diigee bakkaa dhabamsiise an gammachuun qaba dhugaa rabbii siin jaa gammachuun qaba ummanni Oromolleen boqonnaa argata amma bar ummanni kaafaa'oo abaa'oo jee waboo jee kophaa kophatti wal qoodee kophaa kophaan socho'aa jira jechuudha. Waboo teenya qofa nurraan tuqin malee mootummaan paartii kaafaa'oo jiru tana dhabama otoo godhe dhugaa rabbii furmaata guddaa si galee. Kanuma jechuu barbaannaa kaafaa'oon gonkuma Oromoo hin fayyadaas hin turre fayyadallee hin jirtu fayyadulleef hin deemtu. Barreeffama isaan gara za'aa barbaadan za'aa itti tolte ol baanii feesbuuk irratti poostii godhan maal faayidaa qaba kun? Oromoo yeroo kanatti kan barbaadu rakkoo itti lakkaa'uu osoo hin taane wanni jaamaa wayii rakkoo namatti lakkaa'uu rakkoo dhiisifirraa Oromoo rakkoo keessa turte dararamaa turte hidhamaa turte tumamaa turte ajjeefamaa turte abbaan ilmoo ofii awwaalaa ture isa duratti ajjeefamee harka ofiitiin reeffa isaa fuudhee imimmaan tokko son buusin awwaalaa ture abbaan ilmoo lama walitti qabee awwaalaa ture haati ilmoo ofii awwaaltee marcuma irra kaattee marqa godhataa jirti biddeen irra baafataa jirti hinna garaan goggoguu hinna du'aaf dantaa dhabuu rakkoof dantaa dhabuu duuti Oromoof haaraa miti. Rakkoon Oromoof haaraa miti. Rakkoon nutti lakkaa'u miti. Oromoon amma kan barbaadu furmaata qofa. Ijaaf ijarratti Oromoon kan barbaadu furmaata qofa. Sigalee waan furmaata ta'u qofa kan Oromoon barbaadu. Rakkoo dirree ishee kanaa Hussein fi jinnii kan wanni isaan nutti haasaniif hin jirtu. Maal goona nu dirree ishee kanaa Hussein? Sigalee waa'ee Umar Alfaaruq faa wanni isaan nutti haasaniif hin jirtu jechuu ol baanii ummata gowwoomsuuf jedhanii ummanni keenya baay'ee asirratti gowwoomuu hin qabu warra akkanatti isaan gowwoomsu kana naqahuu qaba jechuudha ummanni keenya dhugaa rabbii faayidaa tokko ummata illee hin qabdan egaan daawwattootaaf kabajamtoota oduun keenya sumarratti goolabamaa oduu biraatti nama walitti deebinutti nagaa ta'a.